Biyiko samirratti adunyaan malnaftati ndima waan kijibata irraa fudhatanii maaliif haasaani paaspoortiin Andu'aalami asaddafamee dhumatee jira baay'ee koos lubbuu namaatitti dhugaa rabbii jechuudha anamma nama kana jedhu faa akkamittan dhugaa dedee irraa fudhadhaan hay biyya keessa nama seera jala jiru biyya alaa jira gidduu kana konsertiidhaa fi Dubai deema jedhaniiti kan isaan haasaa jiran isa sana immoo Oromoon keenya maal godhe isa jalaa fudhatee dhufee eeyyanii Shimallis Abdiisaa Andu'aalamiin baasuuf deema dhimma Andu'aalami anatu laala jedhanii jira mootummaa federaalaatiin wanta jarri shira jarri isin irratti taphachaa jirtu isin dhugaadha jettanii gaafa as fuutanii dhugummaa isaa mirkaneessitanii as fuutanii haasoftanu baay'ee tokko nama saalfachiisaa jechuudha maaliif wanta ta'u hin dandeenyedha wanti kun wanta gonkumaa ta'u hin dandeenyedha hin ta'us immoo ammalleen taanaani Andu'aalam mucoo kana dhuguma harka keechaa qaba taanaani biyyi sun seera qabdi yoo ta'e wanta ermijaa isa danda'amu irratti fudhachuu qabu jedhee nama amanu keessaa nama tokkodha garuu hanga ragaa tokko waan qabatamaa tokko hin arginetti Andu'aalamtu kana godhe Andu'aalamtu sana godhe haqni kananii haa dhokatu hin jedhu ani gonkumaa jechuudha ammoo jarri kun lamaanuu haqa qabu Andu'aalamis haqa qaba yoo haqni Andu'aalam bahe haqni qananiidhaaf bahuu danda'a yoo haqni qananii bahe haqni Andu'aalam bahuu danda'a ande harka isaatu yoo ta'e koo mirkanoomnaanuyyuu haqa kun gochaa isaa waan ta'eef jechuudha haqa isaatu argata harka isaa inni immoo harka keechaa hin qabus yoo ta'e harka keechaa hin qabu yoo kan jedhamuyyuu ta'e inni kunilleen haqaa jechuudha so dibbeetumuu haa deemnu fakkeessuu haa deemnu fakkaachuu haa deemnu of taanee haa deemnu haqa keenya baafachuu irrattis of taanee haa baafannu inumaa nama shakkisiisu warreen akkanatti maraachaa jiran kuni warra mucoo kana ajjeesuu irratti shoora taphatan natti fakkaatu ani yeroon itti yaadu nagaa miti kan isaan akkanatti maraachaa jiran malee qananiin dhuguma isaan gubdeetii miti hay qananiin dhuguma koo yoo isaan gubdee qananiidhaaf kan aaranu ta'e gurbaan kun seera jala jira nabaasaa waan jedhe tokkollee hin qabu hin dheechine odoo dheechuu hin qabamne mana achuma isiinuma biraa qabanii miti mucaa kana odoo kan dheechu ta'e odoo dheechuu qabame odoo akkas godhuu qabame bakka akkanaatitti qabame odoo asiin baqatu qabame jedhamee silaa irratti haasa'amuu danda'ama nama hin dheechine nama hin baqanne har'a akka waan inni baqatee tokko fakkeessine akka waan ragaa qabatamaa tokko ofirraa qabnu tokko fakkeessine eebbaa nama duratti obboleettiin gaafa sana maal jette gaafuma awwaalaa sana natti fakkaata viidiyoo muramaa wayii deddeemaa ture afoo sana rakkoo rakkina jiru takkaa nutti himattee hin beektuu jette har'a inni maal jedhu maatiin natti himanii jiranii jedhe gaafa duraa garuu maatiidhaan isa dura waliin beekanuyyuu turan jedhe maatii mucoo kanaa eessa akka jirtu quban qabu Andu'aalam Harargee akka isaan jiran quba qaba malee wanti inni isaan Andu'aalam hin jedha eebbaan jechuudha wanti inni isaan quba qabu tokkollee hin jiru garuu waanuma Andu'aalam jibbanuudhaaf ol ka'aniituma har'a kana dibbeetumuuni isatu falate isatu achi keessa jira waan ta'eef dirqaman itti gaafatamuu qaba gaafatamaa jira akkamaa ta'ure gaafatamaa jira koo gaafatamaa hin jiru namni maa gaafatame jedhu tokkollee annageelleen beeku hin arginelleedha nama akkas jedhu namni Andu'aalam maalii fi seera jala oole namni jedhu ni jira hin jiru inde shakkamaadha waan ta'eef dirqama namni isii bira jiru sun seera jala ooluu qaba baga ooles waan gaariidhas waan godhamu qabus seerri biyya sanaa wanti inni godhe jechuudha hurufa keessaa miti kan inni funaanee hidhe odoo inumaayyuu namoonni gibbiisii jirtu sanarra jiraatan hundi isaanii akka seeraatitti hidhamuu yookiin immoo shakkamuu qaban to'atamuu qaban to'annoo seeraa jala ooluu qaban warroonni argesi qananiin lubbuudhaan odoo jirtu Andu'aalam akkanatti natuma akkanatti na rakkisa jettee jireenya koon jibbe jettee akkas nuun jettee nuun haasaa turteedhan sun hundi isaanii koo to'annoo seeraa jala ooluu qabanii ture sila mootummaan maaliif akka callisee taa'ee isaan laalu ani hin beeku hay manni mucoon gaafa sana galgala hanga sa'aatii tokko iddoon isiin turtee dhufte sun hundi isaatu sila seera jala ooluu qabaa ture jechuudha manni suuraa sunillee
Maaliif achitti waan isaan obaasan hin beekamu, wanti isaan godhan wanti irraa beekamu tokko illee hin jiru. Mucaan kun isaan bira oolteeti kan isiin galte. Nu bira oolteeti, ana bira oolteeti daf isaatiif dhufee miidiyaa irratti ragaa ofitti ba'e. Silaa hanga wanti kun qulqullaa'utti wanti kun hundi isaatuyyuu odoo seerri biyya sana keessa kan jiraatu ta'e to'annoo seeraa jala ooluu warra qabanudha. Nama jedhee amanu keessaa nama tokkodha. Amma akkanaa galutti wanti kun Andu'aalamiin balleessuu irratti wanti hojjetame hundi isaatu xoosii kan Andu'aalamii dhufetu yookiin mucattii kana fudhatee deeme ta'a hin beekamu. Wanti nuti irraa beeknu tokko illee hin jiru. Ani hanga ammaatitti mucattiin ofii fafajjeestes hin jedhu. Namni gammachuu qabu. Namni mana suuraa deemee suuraa ka'aa oolee borsaatii kanaatitti suuraa kuna maxxansita jedhee namni walii galee ofiisaatiif galee hojje odoo hanguma barbaade inni isiitume saatii sana keessatti hojjeestee jedhee murteessu. Sana dura eessa turte maal waggaa kana duucha? So waan hunduma waan dubbannu dhaabbannee of ilaaluutu gaariidha. Namoonni tokko gandummaa jettani. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf ani Andu'aalamii akka inni ani ilma Oromoo ta'uu isaan beekaa, Oromoo eessa akka ta'e hin beeku hin ture. Garuu akka inni Baaleetti dhalate dhiyoo kanan dhaga'an. Anamma intala Baaleetii miti, ani intala giddu galaati. Akkamittan gandummaadhaan dubbadha. Oduma ta'eyyuu Oromoon seeraaf heera qaba. Akka aadaa Oromootitti fixachuu danda'a gurbaan kun odoo kan ta'u yoo ta'e. Yoo immoo kan hin taane iyyuu ta'e seerota Afrikaa qaba. Seerri waan barbaade haa godhu wanti nani dubbadduuf hin jiru. Odoo isaan callisanii jechuudha. Warri har'a gadi bahanii diinummaa isaanii inumaa keessa bahanii akkasitti ajjeesaa turte. Wanti isaan hin jenne hin jiru. Nuti akka isaanii sanatti gadi buunee dubbachuu hin barbaadu. Soonee kanan jedhaa ammallee hin taanaan Oromoon yoo ofitti deebitan gaariidha. Andu'aalam yoo badii qabaate mana keessan banattanii ofii keessanii of taatanii mucaa kana qeequu dandeessani. Yoo haa qalamu jettan illee mana keessan teessanii mana keessanitti haa qalamu jechuu qabdan. Malee wanti diina jala deemee yoonii maan nyaatu haqa keenya baasa warra Amaaraa kana durumaayyuu yaada zimmenne jibbina malee isaan dhugaa dubbatu isaan dhugaa hojjetu. Wayyoo. Mormii Oromoo lama muramee kan Gondoritti gale faa dagannee daganna. Kanneen gadda basmaam jira inni qalan sana daganna. Kan xibasoo kan jedhaa qoraan nurra tuuladii nu guban sana faa daganna. Oduma wanni barbaade iyyuu ta'e jechuudha. So ani kanan jedhaan tullu wanti naani jedhullee hin jiru. Baay'ee nama jibbisiisa garuu wanti Oromoon itti jiru. Dhaabbaddaaf laala ammallee hin taanaan guyyaa lamatu hafee guyyaa lama jedhamaa jira yookiin boriif iftaan natti fakkaata oobsaa hangasitti gadi baatanii hamaallee dubbattanii Oromoo hundura hin dhaabbatinaa isiniin jedha. An akka kootti warroonni akkanatti duula banan kuni diina jedhee nama fudhatu keessaayi warri sun diina uummata Oromootiin jedhaan. Diina Andu'aalam qofa odoo hin taane diina uummata Oromooti. Maaliif kana duras artistoota keenya irratti duulanii waan baay'ee nutti argisiisanii jira waan ta'eef diina uummata Oromootiin jedhaan warreen kun. Kanuman jala tullu galatoom carraa naa kenniteef. Barakatu. Kam jirtan nagaa keessanii hundi keessanuu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wanta kan dubbadee buume jarana itti fufaa dhugo jarjaraa koo itti fufuu jechuudha. Okay, waa'ee Qananii fi Andu'aalam irraa asoo jirtanii. Okay, nama waan kana raawwate hin beektanii jidduu kana wal jidduu oofu jirtan jechuudha. Kun Amaara jala deemee kun asitti. Hommi yaada mataa isaati malee maqaan saamu jiru. Waan qabatamaatti miti. Kanaafuu ani immoo nama Qananii ajjeesee nan beeka. Yoo himi jettanillee himuu nan danda'an immoo. Himi mee lubbuun nutti meenyutu ajjeesee akkamitti barte zirzir godhii nutti mikushudha. Jalqaba eenyummaa sabatu yookiin Laakke tulluu mee qoyaa nutti mimee. Maal jechuudha? Eenyummaa kiyya himtee jireenya kiyya balleessuuf immoo. Laakke eenyummaa kee nutti himiniiti qo'a tulluu haasa'u. Mee eenyummaa kee nutti himiniiti. yuutuubariin akka waraabbatus baroofiin boontu siin galle
yuutuubariyoonni akka waraabbataniif ta'uu danda'a. Garuu akkamitti bareeda. Kee tullu kon in qoqqoranna. Lubbu ati gaafa sachi turte mana isaanitti turte hafte. Buqqaxxoota. Dhiirri ijoollee akkuma dubartii toluu gadi yaasuu deeman salphanne bara kana keessa. Sennaguma gaafa. Ananis kan baasa. Gadi hin buusinaan hidhiisii of hin bontu waa dubbatu tulluunis waan gaafatu jiraate haa gaafatu. Nutti himu abbaa ajjeese baruu barbaanna diina qananii. Abbaa ajjeese baruu barbaannaa waraabaa sagalee kana wallahi isuma dhugaa. Waan Oromoo irratti waliif dhabneedha jechuudha. Amma ati asirratti of hin bontu warra amma akkatti haasa'an kun ni beekan jettee yaadda nama kananii ajjeese yookaan waan kananiin taate. Lakki nuti homaayyuun beellu ati nutti milubbu ati mana san keessa turte gaafa san biildingii sanirra turte achirraa ka'e nutti ana cinturree dhageeffata. Ana cinturree akka isinitti duute immoo ajjeese immoo rabbitu ajjeese. Maalitti ajjeesu qofa argite? beekan. Maalitti argite? Maaliif argite jettisa maal akkamatti waan hin argite? Milkaan keessa gadaadaa ku mucayyoo kichuurratti hin kolfini. Osiiti dhageeffadhu maal koflee miti sirratti hin kofalleessitti koflu jiraati. Moo guyyaa monta gaddaa. Dabareen kan kooti yumuutti qabaddu dabare kee gaddu gurbaa gadi hin qaajjaani. Hiruma gadi dayyuu satana jibbaan dachi tanarraa. Dayyuu sinis dhageeffadhu soomana irraa waleessa. Dhaqoonta achi gadi darbi kan siyaa darbu danfana dachi tanarraa. Deemi yoo darbame maal yaada? Eessaa ba'e jannata keessaa ba'e moo? Manni siifis anaafis keessa waan yaada kiyyaa ibsatu jira baran. Tullu gad darbi bee lubbu. Minaanat nooyi. Lubbuu namaati irratti hin qoosinaa dhugaa rabbii. Kuni kaawwan itti faxaratudha waaqa. Ani silaa reediyoon wanta waan itti fufaa bitanillee yaada addaan qabu girrisaan keenya warri nafxanyaa jala yaa'anii toonii yoonii maanyatu dhugaa nu baasa jedhanii walii gadi girrisanii osoo dhaabbatanii of ilaalanii yoo nullee daganne seenaan isaan hin dagatu. Diinummaa artiistota Oromootii fi jabaa Oromootiif qaban ibsanii irra deebi'ee yeroo hunda nan jedha. Artiistota Oromootii maandaa lammicoota na ajjeesu iyyuu arganii jiraatanii osoon arganii ana osoo ta'e osoon argee hayyuu Oromoon qabduttan himee wanti kun maanguddoota Oromoon qabu abbootii gadaa caffetaa ijaan akka xumuramu godha malee baasee miidiyaa irratti hin afarsu. Garuu isaan immoo tarii jibbiinsa isaaf qaban irraa kan ka'e harka caaruun dulloota keenya kan waan kanarratti hirmaachaa jirtu. Dulloonni immoo anuma wajjinuu qalbiin dubartii hanga harmi shirarraa qalbii shirarraa jedhama. Yookaan kajeelanii mucaa barbaadanii dhabanii kanaan haaloo baachuu deemullee gaarii miti. Lubbuu kichuu tanaat irratti qoosaa jiru. Mucoodhaafis dhugaa barbaadan jiranii. Mucaafis dhugaa barbaadan jiranii gidduutti uummata sammuu burjaajessaa jiru. Diinaaf ulaa saaqanii akka diinni harka waan kana keessatti naqattee sammuu daran caalan burjaajessutu godhanii. Dagannee dagannu hacee hin dagannu. Haceen hoggaa shan guutee jira ammoo kan hacee dagatame hojjenne silaa nama keenya biratti du'aan lafeen qabu. Torbee tokkoof hawaarsitee hundi ishiituuf fakkeechitee ol dachaatee ciciisti. Kan morma keenya kutanii akka alaabatitti feerrutti nuun ijjisan sana hin dagannu. Sunis immoo torbee tokkoof hawaarsitee dhiisti. Akkuma isaanuu jedhan laandi saamminti nu kan miidiyaa ላይ የሚንጫጩት ከዛ በኋላ jedhanii akkuma sanii kan mormi cite sunis waggaa 3 darbeera na fakkaata. Yoon dogoggoruu baadhee sanis torbee tokkoof hawaarsite fakkeechite dagatte hoo ta'e kan engadda darraarratti basmaan bilee irra dogaallaa jedhanii cibsanii nu qalan sana namni hin argine jira namni dhageenye jira jedhee hin yaadu sooshaal miidiyaa kanarraa jechuudha. Kan laphee keenya nu ilchi.
kan jiraa keenya osoo lubbuun keessa jirtu gogaa irraa quncisan sana namni hin argine jira jedhee yaadu namni sooshaal miidiyaa kana fayyadamu. Ana immoo pilistoorii immoo irraa hin argani kan jiraa gogaa irraa kaasaa ture san jechuudha. Jaalbattee Urgeessaa hayyota meeqa kan wareegame barma kana keessa hayyuun kanneen hunda diina nu keessa teechee fira fakkaattee afaan keenya dubbachaa kan nu nyaatte. Jaalbattee Urgeessaa viidiyoon isaa hin jiran ajjeessuudha osoo jedhuu kan inni boqote kan inni ajjeefame. Kana hunda dagattee tarra yoonii maanyan namichi viidiyoo isaa lafa jiru inni nanyaas gaddalgutu mina abbaataa chuta maxallachuudhe nama oo arkisaa tarree warra acee nyaata san keessa hin jiraanne namichi kun qixa ofii isaatii ija isaatiin budaa isaatiin hacee nyaatitti fudhadhaan yeruma sagalee isaa dhagayyuu dhiiga kootu na dafa imimmaan kootu na keessaa gadarca lafa walitti hin butaniidhaan malee silaa okaa harkattan du'aa okaa waan an godheen godhaa ture oduunis laafan sileechinu haa gubaa keessa keenya waa tokkoon baafan kana hunda dagatee baasanii oduma ta'eeyyuu manni murtii Facebook irra hin jiru manni murtii TikTok irra hin jiru. Eega fira micootanaa taanii eega naatoo micootanaa qabaatanii eega micootanaaf yaadanii maaf jiraa shiititti yaa Oromoo Andu'aalam jaalala sirba jaalalaa sirbuu malee jaalalan beeku micoo bareedduu kichuu tana moodeela teechan tana Andu'aalam harkaa baafadhaan maaliif hin jedhin abbaa micootitti maaf kana jedhanii ni mini haadha micootitti maaf kana ni mini abbaa obboleessa micootitti maaf kana ni mini dubartiin dhiiran yoo wal lolti doorsitee obboleettitti himatti obboleettitti aansitee haadhatti himatti haadhatti aanit abbaan dhagaa abbaatti aanit obboleessi dhagaa san bira darbee teessumman dhagahu akkamitti ishii gadi galtu kaleessa barteetti himatte kijiba maa dhugaa fakkeechina maali diinummaan kana qixaa Andu'aalam irratti duula banan osoo hin taane uummata Oromoo saba miliyoona 60 lakkaawwaman kana tumti isaan beekan qabatamaan wanti isaan argan wanti isaan gurraa qabanii yoo sumuu jiraate doofummaa isaanii nutti argisiisanii nu salphisan malee akka sabatti nu salphisan malee deemanii maaliif mana murtiitti deemanii maaliif waajjira poolisiitti maafi nama lakkatin kan irraa bareedutu sani ture. Har'a garuu ani waan godhetta maneen godhe hundi ishiitu kan hudduu ishii jala qabachuu barbaaddee dhabde sunneen. Kan ammoo seenarraa kaawwadhaa. Inni baa osuma murtuun yoo raabbaan uru jedhe yoo tisiisa bal'aa micootanarraa harkisaa kaasee jira ta'e seerri waan itti murteessa. Yommuu harkisaa nutsuu ta'e qulqullummaan isaatu isa baasa. Yaada asirraa gaduutti. Homaan fiddu. Wanti siif fiddu tokko iyyuu hin jiru. Dhugaa Rabbii. Muka jigee qottoon itti baay'atus aggaxaamii inni xaqqamii ta'us inuma ba'a. Wanti gara itti bahetti inuma ba'a. Akkanatti nafu. Kanaafi gabaabumatti garuma fuulduraatiif dulloota mana shishaa fi caatitti abbumte argaa akka gaarbeejii itti fincaa oolu ofaa qusattu irraa haa barattu hin jedha gama kootiin. Waan biraa waan jennu hin qabne. Salphanne silaa salphanne as deebisuu hin dandeenyu maal goonare. Silaa dhiira osoo hin taane dubartiitu dhiira jaalachuu eegale jaalattee dhabdeedhaaf immoo dhuftee maqaasaa faallechuu akka barbaaddetti waan barbaadde jechuu kun yakkayyuu mataa isaatiin. Nama shakkuu dandeessa nama yakkuun garuu yakka dhugaa Rabbi dubbachuuf taanaan osoo seerri jiraate. Seeratu biyyatti keessa hin jirre malee osoo seerri jiraate nama shakkuu shakkii yakkuun garuu yakka. Maal argitee nama yakkita? Maal beekta? Kanaaf itti fufaane kanuman jedha. Kiyya kanumaadha dubbiin. Kaanillee carraa keessa. Hoggaan dulloota mana shishaa jedhu si dhukkubaate sooli. Dullootuma mana caatati immoo hamaa dhoksi taafate. Waan si dhukkoo? Haal jechuu ganaa dhukkeerraa kaasan dhugaa Rabbii odoo argine maarashaatti qarrayyuu
garbeejota bumte argette fincaa'u shaayda Ayyee xumurtee ofiin boontu. Ayyee galatoomi. Figo baga nagaan dhufte welcome. Hawwi. Hundi keessan akkam jirtu nagaa. Soolii bakka miif dhukkubee seete dulloota mana shishaa fi caati jennaan dhukkubee nama biraatti carraa kenna. Yoom rakkanne nagaan na eedanii akkam jirtan hundi keessanuu fayyaadha. Nagaa jirra. Figo. Akkam baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eedanii. Gaariidha kaamaal goonaa Oromoon yeroo hundaa wanti isaan onni godhanii agartee waanuma namaaf agartee hin galle Oromoo jennaa baay'ee tokko nama rakkisa. Anti wanta na ajaa'ibsiisee dadhabe keessaa ofii Oromoo akka feetes ofii wal loluun wal qoodanii isaayidillee qabatanii walaa fixanii rakkinnan qabu kun hooma jiraatilleedha. Garuu Oromoon nama Haacaaluu ajjeechaaf sababa ta'e ofiillee ajjeesuu baatu yeroo hundaa kanuma jedhanii ofiillee ajjeesuu baatu sababa ta'e dhaadatee torbe tokko keessatti akkuma inni jedhe rabbillee godhee fi ta'ee san bar Oromoo tuyyuu simatee hoteela Ililiititti siree Oromoo jedhamee waamturre ciibsee nyaachisee obaasee laal nama ilma isaa ajjeese nama goota isaa ajjeese nama hayyuu isaa ajjeese nama agartee lafa ol deemaa Oromoo jecha gata ajjeese sababa ta'e shane deeggartanii tumaanii akka lafa ol kaniitti nama ajjeesaan jiranii nama fannisaan jiranii ibiddaan gumaan jiranii gudeeddaan jiranii siyaasaa shane adeemsifteedhanii ni ilma nama kanammoo diina dhaabbataa akkas Oromoon jedhe simatanii algara ciibsanii nyaachisanii obaasanii Ameerikatti deebisan. Ammoo nama kanarraa dhugaa barbaadan haga fedhe namichi kun yookiin immoo gurbaan kun rabbi itti fidee yakka dalagus silaa isarraan jala deemanii waa kan dubbatanii waa akkanasi haasa'uun kun diqqeennuma kenna waa tokkoon isinitti hima gurbaa maammee jedhaniin kana amma gurbaa Idriis Jabanaa wajjiin akkuma qoosaa beeki tapha jarri waa funaannachuu fi deemanii asabiin iqqabbalaallo jedhee asabiin sirraa fudhadhe jedheeni wajji taphatan eessiraan akka jirtuun gurmamaameen sun mo'atee Idriisin sun asabiin sii kenne jennaan eessiraan akka jirtu halkan tokkochaan muketti na ixee jechaa bar wanta bar jecha qoosaatii bar kenna Oromoon ta'inillee Wallaggaan kenne Shawaa kenne Adaamaa kenne jedhee ati eenyu lafa Oromoo kennitu namnummaa tokko warrumaa sirraa sooshaal miidiyaatti gartee waa lafa dibu kun ittiin dubbanne gurbaa isaan halkan tokkochatti dhiiga tufsiisanii deebiseennan rabbiin galan haga uffoo si qoomna darkutu altai alastanyuutin bamiseej bakoment tuktuk reporti yaaragu indeet ante diqaalaane inde agariin mitishaqoo agariin lasoo misaqoo maanne ante naan jedhanii afaan isaatiin dubbate rikoordii qaba jechuudha. Kenna ilma namaati irratti ilma Oromoo irratti akkatti qoosa diinni jala deemanii harka bal'isanii fi dhugaa keetii dhugaa nama dhugaa baasu gartee
nama gartee gurbaa of wallaalaa takka kiristaanaa takka ortodoksii takka musliimaa takka maalii takka jinnii ta'een asirraa of maraachaa ta'een agartee jiruu isaa jiraatu sanuu diina dhaabbataa haqa baaftuu yookiin dubba himtuu Oromoof mirga dhala namaatiif dubbattu godhanii jala deemuun kun yakka gaafa turallee warruma beekamaa agartee hayyoota yookiin immoo beekamtoota ijoollee tokko tokkotti feemasoota dhuuntu jala deemee